Ashama harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootee isiniin jecha har'as immoo dhufeen jira. Har'a immoo waan tokko irraa waliin mari'annaa yaada tokko kan waliin mari'annu ta'a. Innis maali yoo jenne waama sooshaal miidiyaa irratti deemaa jirudha. Waama tatta'aa jiru kanaadha. Waama biyya keenya keessatti waa'ee Oromiyaa biyya keenya keessatti namni akka timaatimii ta'ee akka timaatimii namni gisee timaatimii mummuratee akka salaataatti kan nyaatamu jira. Yookaan immoo kan akka nama timaatimii yaani namni lubbuun namaa timaatimii waan qatte jechuudha. Yeroo kana namni timaatimii muruunuyyuu baay'ee tokko nama tulfaata jechuudha. Kanaaf namni immoo isaayyuu hanqatee akka shunkurtaa jiranii handaqoo ittiin hojjetaniitti ilmi namaa akkanatti bakka tokkotti kun akkanatti dhumachaa jira. Kun waa har'a qofa hin taane sirumaayyuu erga Hacaaluun du'e immoo wanti kun bal'inaan deddeebi'eetuma daddabalamaa deemaa jira. Erga Hacaaluun du'e garuu sirumaayyuu hin baay'achaa deemaa jira jechuudha. Wanti guyyaarra laafaa deemu hin jiru. Kun biyya namaa keessatti kun biyya keessatti hin beeku ani waama Oromoo kana maal akka ta'e hin beeku ani osoo mootummaan biyya keessa jiru yoo uummata akkanatti uummata nama 18 bakka takkatti lubbuu isaa baasan jechuun waan baay'ee sammuu namaatitti waan baay'ee dhaga'amudha. Hin beeku ani kana qofa osoo hin ta'in erga Hacaaluun du'e kunoo maal dhiyoo kanallee bakka takkatti nama beekaa kan ajjeefamanii guyyaarraa jechuudha. Guyyaarraa akkuma nama timaatima ciru akkuma nama basa shunkurtii ciru ta'aa jira ilmi namaa jechuudha. Kanaaf rabbiin nu haa laaffisu. Mee yaadni keessan maal fakkaata? Maal akkam goona nuti kan jedhu baay'ee natti dhaga'amaana. Warri biyya ormaa keessa jirullee hagam akka gammachuudhaan jiraachaa jiru beekatuma jirra jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti argaatuma jirra. Biyya keessattis taanaan kun akkuma argaa jirru kana namni akka shunkurtaa bakka tokkotti nama meeqatu dhumachaa jira. Kanaaf maaliif akkas ta'a? Isa kana immoo eenyutu akkas godha? Sila mootummaa dhaqee ajjeese moo mootummaatu nama itti ergee akkasiin ajjeesan immoo gaafii guddaa namatti ta'a jechuudha. Kanaaf laallee jennu waa mootummaan dhaqee harka ofiitiin ajjeese ilmi namaa kun birriidhaaf jecha deemee waan akkasii kana godhe yoo jedhan deemee waan akkasii kana raawwata. Gara jabeessa jechuudha. Akka malee gara jabeessa jechuudha. Boru nafsee ofii akkam akka ta'u hin beeku jechuudha. Ilmi namaa kan lubbuu namaa baase kun inni waan lubbuu qabutti hin fakkaatu. Boru wanti waan lubbuun isaa baatu itti fakkaata natti fakkaatu. Namni lubbuu ofii baatee lubbuu namaa ajjeesu haguma tokko odoo wanni tokkoyyuu albee dhumte takkaa yoo harka keessi madeessite yookaan immoo namni tokko waa uummata akkaan akkas darbatee osoo rukute akkam akkasii qaamni kee agasi dhukkubu agasitti dhagahamu hin beeka jechuudha. Kanaaf kan dhaqee akkanatti lubbuu namaa baasu kun hagam akka ofiisaatti waanuma waggaa 200 jiraatutti fakkaata. Waanuma addunyaa kana guutuurra jiraatutti fakkaata. Waan lubbuun isaa baatutti fakkaatu. Kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Hanga oomititti immoo nuti waan keenya abbootiin keenya obbolaan keenya hanga oomititti ajjeefama. Hanga oomititti akkanatti gaddina. Gaddi kun immoo hanga oomititti kan jedhu baay'ee natti dhaga'ame. Isin immoo waan isin jettan yaada keessan komantii jalatti naa barreessaa. Namoonni hedduun gaddaatuma jirtu. Deebiitti immoo suuraalee poostii gochaa jirtu. Feesbuukaanis ta'ee gara yuutuubiitiinis ta'ee karaa hundaanuu ilaalatuman jira. Anis argaan jira. Rabbummaan nu haa laaffisu. Hin beeku ani waan akka ta'aa jiru. Ani uummanni maaliif mootummaa kana jaalatee achi gubbaarra teessisee os jedhee waan gaarii dalagaa jiratti fakkaata moo osoo mee mootummaanuu waan kana harka keessaan qabu uummatuma akkana godhaa jira jedhamee mootummaa waan kana qoratee maaf seeratti hin dhiyeessine kan ajjeese maaf seeratti dhiyaate
eenyu akka ajjeese maaliif akka ajjeese maaliif hin gaafatamne kan jedhu ana baay'ee natti dhagahame. Kan ajjeeses namuma waliin jiraate namuma wajjin taa'ee namuma wajjin nyaate wanni guyyaa guyyaarra gammachuudha maallaqaan kan deemu. Kanaafi ana garuu gadda guddaan natti dhagahame jechuudha akka yaada kiyyaatitti akka mataa kiyyaatitti jechuudha baay'een gadde. Maaliif jennaan lubbuun nama hundaayyuu takkuma garaagarummaan qabdu kan biyya faranjii taatellee kan biyya habashaa taatellee kan biyya arabaa taatellee lubbuun namaa takkittiidha garaagarummaan qabu jechuudha. Kan daa'ima xiqqishuutii fi kan nama guddaatillee takkuma jechuudha lubbuun. Kanaaf maaliif akka akkana godhani hin beeku ani. Yaa Rabbi kana hundumaa Rabbiin haa laaffisu Rabbiin nuuf haa laaffisu hunduma keenyaafuu yaadanii jedhan mataan nama dhukkuba yaada keessa nama seensisa. Kanaaf Rabbiin bakka jirtanitti hunduma keessanuyyuu Rabbiin isin umrii isin haa dheeressu isiniin jecha. Uummata immoo kana godhan kanaallee Rabbiin beekaa gara ofiitti haa fudhatu. Kan immoo maatii isaanii firoottan isaanii deebiitti akkuma lammummaatti akkuma oromummaatti hundumaafuyyuu jechuudha. Rabbiin jajjabina haa kennuufi obsa haa kennuufi wanti godhan hin jiru. Nuti rabbuma waliif kadhachuudha malee wanti goonu tokkollee hin jiru jechuudha. Odoo wanti godhamu jiraate silaa namni kamiyyuu silaa waan kana furmaatatti fura jechuudha. Kanaaf immoo nuti furmaata furuu hin dandeenye Rabbiin immoo furmaata fura. Rabbiin maan haa furmaata haa furu karatti deemaa jiru kana Rabbiin hiikattaa kennu. Nuti wanti goonu hin jiru jechuudha. Ganamas galgallis gadduma jechuudha. Abbootiin keenya haawwatiin keenya imimmaan isaanii turuurratanii bakka deemanitti daa'iman jedhanii dubartii ulfaan jedhanii keessaayyuu dubartii ulfaafaa namni lubbuu baasa. Nafsee lamaan kan jirtu nafsee tokkoyyuu miti lamaan kan jirtu jechuudha. Daa'imni garaa ishee keessa jiru sun nafsee qaba akkuma ishiisan jechuudha. Namni keessaayyuu dubartiitti garaa jabaatee dubartii lubbuu akkanatti lubbuu baasanii waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkamiin akka namni akkasii suni ilma namaa ta'a dhagaa ta'a waan isa namaan galu jechuudha. Yoo ma dhagaa ta'e malee ilma namaatii miti kuni. Waan dhagaa wayii konkolaatee kun amma dhagaa wayii dhagaa guddaa wayii osoo konkolaatee inni ofiisaatii kan jigee ofumaa konkolaatu ta'ee bakka itti bu'uun beekamu yoo namarrattis bu'uu danda'a. Deebiitti immoo waan adda addaa irratti bu'uu danda'a. Kan akkasiiti malee dhagaadha malee namni ilmi namaa ofiisaatii lubbuu baatee ofiisaatii nafsee baatee nafsee namaa hin baasa jedhee yaadu. Kanaafi har'a viidiyoon kiyya sumarratti dhaabata. Warroonni immoo maatii koo hin taane kottaa maatii kootti dabalama. Yaada kana immoo isin yoo isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Waliifillee yaada kana waliif daddabarsaa waliif sheer godha. Warroonni immoo warroonni sheerii isiniif danda'ame sheerii viidiyoo kee sheerii naa godha. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin yaada biraatiin walitti deebina. Bakka jirtanitti Rabbiin isin wajjin haa ta'u. Rabbiin isin haa eegu kan biyya namaatis kan biyya keessa jirtanis kan biyya namaa keessa jirtanis kan dalagaa isinitti jabaatis dalagaa isinii haa laaffisu. Rabbiin bakkuma jirtanitti hunduma keessanuu isin wajjin haa ta'u isiniin jecha ani baay'ee nagaa kooti. Hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaa keessanaaf jiraadha. Nagaa naaf ta'a. Yeroo biraa walitti deebina.